Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jecha guyyaa irraa kan immoo barnoota afaan Oromoo keessaa kanan isiniif qabadheen dhufee jiru jechoota afaan Ingiliffaa jechoota gara afaan Oromootti hiikuudhaan isiniif qabadheen dhufee jiru. Akkasuma namoonni karaa WhatsApp, karaa Imo, karaa Zoom, karaa Telegiraamii namoonni barnoota afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, afaan Oromiffaa qubeerraa kaatanii hanga barreessuuf dubbisuutti namoonni barachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti mul'atu kanaan nu bilbiluu hin dagatina. Lakkoofsi bilbilaa keenya immoo Duwwaa 949501958. Karaa kanaan nu bilbiluudhaan barnoota keessan bifa gaariidhaan baradhaa isin jenna. Kanaaf guyyaa irraa kana isin qabadheen jiru afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti hiikuu kan jedhu isin qabadheen dhufee jira. Fakkeenyaaf for example hair. Hair jechuun afaan Oromootti as jechuudha. As jechuun ana bukkee, as bukkee kan jedhamu jechuudha. Show. Show. Agarsiisuu. Agarsiisuu. House. House. Mana. Mana. Boss. Boss. Lamaanuu. Lamaanuu. Need. Need. Barbaaduu. Barbaaduu. Last. Last. Kan dhumaa. Kan dhumaa. Call. Call. Bilbiluu. Bilbiluu. Under. Under. Jala. Jala. Egaa hordoftoota keenya subscribe, share, follow gochuudhaan daandii barnootaa maatii isaa taasisan jenna. Nagaatti nuuf tura.